gammachiisa. Oromiyaa miidiyaa teknooloojiin akkuma beekamu torbee darbe keessa ugguramuun isaa ni yaadatama. Namoonni hedduun keessaan maatii keenya kan turtan Oromiyaa miidiyaa teknooloojiin maal ta'e jechaa nu gaafachaa turuun keessa ni yaadatama. Haa ta'u Oromiyaa miidiyaa teknooloojiin abdii uummata Oromoo yookiin immoo sagalee uummata Oromoo kan ta'ee turee fi kana boodas kan ta'uuf ammaa kana YouTube chaanaalii haaraa qabatee kan isinii dhufaa jirus yoo ta'u, sababa diinni nurraa uggureef jecha sagalee saba kootii ta'uu hin dhiisu jechuun ammallee kan waan barbaachisu hunda ulaagaa barbaachisu hunda guuttatee dhufaatis jira. Oromiyaa miidiyaa teknooloojiin akkuma beekamu uummata keenya osoo gabrummaa keessa jiru an taa'ee yookiin immoo sagalee uummata kootii ta'uu hin dhiisu jechuun ammallee karaa YouTube chaanaalii haaraatiin uummata keenyaaf sagalee ta'uuf dhiyaachaa jira. Uummanni keenya kan idila addunyaa jirtanii fi bakka jirtan hunda nu cinaa dhaabbadhaa jechuun nu jajjabeessaa, subscribe, share, like nu godhaa nu jajjabeessaa jechuun dhaamsa Oromiyaa miidiyaa teknooloojiiti. Wal gargaartee quunceen arba hiiti jechuun Oromoon kan mammaaku. Nus wal gargaarree sagalee uummata keenyaa haa taanuun dhaamsa hojjettoota Oromiyaa miidiyaa teknooloojiiti. Tidiyadda guddifadhaa miidiyaan keessan miidiyaan sagalee ummataati. Miidiyaan kun keeti kooti guddifachuun dirqama Oromummaati. Kanaaf share, like gootanii walirra faffacaasaa waliin gahaa jechuun dhaamsa Oromiyaa miidiyaa teknooloojiiti. Oromiyaa miidiyaa teknooloojiin akkuma beekamu yeroo dheeraaf golaalee Oromiyaa golaalee hunda keessa bobba'uuf yookiin immoo caasaalee isaa bittinneessuun uummata keenyaaf sagalee golaalee Oromiyaa hunda keessa keessumaaniyyuu waraana adda bilisummaa Oromootiif kan ta'aa ture kan ta'e yoo ta'u, amma immoo waraana adda bilisummaa Oromoo uummata keenya keessumaaniyyuu kan ammaa kana rakkoo hamaa sababa hongee akkuma kanaan sababa waraana ammaa kana biyyattii keessa jiruun uummatni keenya dararaan guddaan kan irra gahaa jirus yoo ta'u, sagalee uummata keenya ganamaa galgala hordofee kallattii jiruun uummata keenyaan kan gahaa ture. Haa ta'u diinni nurratti oggurus ammas saba keenyaaf yoomuu abdii hin murannu hanga sabni koo bilisoomutti ani sagalee saba kootii ta'uu hin dhiisu jechuun abdii fi gaachana saba kootiin hin ta'a jechuun ofirratti murteessee Oromiyaa miidiyaa teknooloojiin ammallee sagalee uummata keenyaa ta'uuf karaa YouTube chaanaalii haaraan isinii dhiyaachaa jira. Uummanni keenya kallattii barbaachisu hundaan nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaaraa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Walii faffacaasaa waliin gahan keessan dirqama Oromummaati. Dirqama Oromummaa haa baanu. Sagalee saba keenyaa haa taanu. Teenyeen duunu haa falmannu kan jedhu Oromiyaa miidiyaa teknooloojiidha. Kanaaf diinni diinuma yoomuu nu ugguree yookiin sagalee saba keenya akka hin taaneef kallattii barbaadu hundaan kan irratti duule yoo ta'u, uummanni keenya ammas nu cinaa dhaabbatanii miidiyaa keessan kalees isintu guddise har'allee guddifachuuf waan barbaachisu hunda gochuun dirqama keessan yookiin mirga keessan osoo hin taane dirqama Oromummaati. Oromummaan dhiiga. Kanaaf sagalee saba keenyaa ta'uuf Oromiyaa miidiyaa teknooloojii nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa. Kun sagalee saba Oromoo Oromiyaa miidiyaa teknooloojiidha. Horaa bulaa deebanaa.